Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. Kami daawwattoota keenya kan jirtan nagaa fayyaadha. Kun Barkoo Miidiyaadha. Barkoo Miidiyaa miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana like, share, subscribe godhaatii. Warri subscribe kun miseensa ta'aadha. Warri immoo subscribe gootanii jirtan viidiyoo keenya guutuusaa daawwadhaadha. Miidiyaan kun miidiyaa keessanii like godhuun uumaa isin argiftu, share godhuun uumaa isin argiftu, share godhaadha, waliif qoodaadha, guddisaadha. Sagalee nu sagalee teessanii yeroo hundatti yeroo isin barbaaddetti sagalee teessanii miidiyaan kuni kanaaf sagalee teessan akka guddifattanii isin jaa arrantana wanti qabannee dhufnee odeeffannoo torbaan kana keessa taateen addunyaa irratti torbaan kana keessa ta'uu jirtu maali waan jiru hanga tokko tuttuinee matootii isin dhageessifneeti wanta takka keessa isin babaanee dhufne wanti arrantana irraa haasofnu dura irratti waa'ee Ameerikaan pirezidaantii biyya Venezuelaadha. Fuutee mana hidhaa keessee mana murtii dhaabuu jirti jaartisaa wajjin tokko waan kana irraa haasofna lamada waa'ee Iraan irraa haasofna waa'ee Israa'elii fi Iraanii fi Ameerikaan torbaan kana keessa maal ta'uu jira waan jechuudha. Mormiitu Iraan ka'ee mormii deemu jira. Mormii isa irratti Ameerikaan waan jettee qabdi, Israa'el waan barbaaddu qabdi. Deebisaa Iraan Ameerikaadhaa kan ta'e jira. Ameerikaanis waan ayatollah jettee jira. Waan kana kaafnee xiqqoo isinitu tuqnaa jechuudha. Jalqabaa pirezidaantiin Venezuelaa Nicolas Maduro Tirampii waraana itti ergeeti covert operation waan jedhini dhoosaadhaan lafa jalaan operation gaggeessee osoo nama quban qabaatiin pirezidaanticha fuudhanii helikopteraan Ameerikaatti farke jechuudha. Niiwuorkitti farkee biyyittii pirezidaantii malee haftee biyyi immoo sanboota halaan keessa jirti waan jiruus sagantoota keessa waliin ilaalla. Ameerikaan jalqaba irratti gochi Ameerikaadhaa kun heeraa fi seera addunyaatiin fudhatamanii qabu waan jiru waliin ilaallume. Gabaabsinee qabxii takka lama kaafne chaartarrii addunyaan tun heera addunyaa jennee wanni ittiin bultu League of Nations eega ijaarrattee booda League of Nations eega faayidaa dhabdee addunyaan United Nations ijaarrattee mootummoota gamtooman jettee dhaabbata qabdi. Dhaabbanni sun waan inni dhaabbate qaba, wixinee qaba, chaartara qaba. Chaartarri isaa san UN chaartar jedhama. Chaartara saniin gad dhaabbattee chaartara san keessatti biyyi takka biyya birmadummaa qabdu waraanaan weeraruu dandeessu waan jiru laala jechuudha. Akka chaartara san lafa kaa'utti biyyi takka biyya biraa kaatee weeraruu hin dandeessu dhorkaadha. Maaliif yoo taate malee yoo biyyi san balaa isiirra fiddee ifittisuudhaaf biyyi takka ifittisuudhaaf jecha biyya biraa weeraruu dandeessi. Ifittisuudhaaf self defense jedhanii jechuudha. Kalamada ammoo yoo security counciliin nageenyaa jira tanuma United Nationsdha. General Assemblyidhaa fi security councilii qaba United Nationsdha. Security councilii miseensaa dhaabbataa shanan qabdu saniin yoo resolutionin bahee resolutionin san mirkanaawee fudhatama harkate qofa waraanaan biyya takka labsitee biyya takka dhawuu dandeessi jechuudha. Malee akkanuma kaatee biyyi takka osoo balaa isiirraan hin gahin osoo gartee hayyama UN irraan harkatiin security council irraan harkatiin biyya biraa dha'uu hin dandeessu jechuudha. Gochi Ameerikaadhaa kun yeroo hedduu deddeebi'a akkanatti. Ameerikaan
biyya addunyaa keessa waraana addunyaa lammaffaa booda biyya addunyaa tanarraa irree qabdu biyya gartee pirezidaantiin isiitis nama irree qabu maaliif biyyi ta'e jabduu taate namni biyya san bulchu immoo irree olaantuu biyya sanarra waan qabduuf addunyaa irra sii qaba jechuudha. Tiraamp amma namicha maallaqa qabullee ta'ee aangoollee qaba biyya Ameerikaatti bulchaa jechuudha. Kanaaf waan fedhe godhuudhaaf imaammata addunyaa kan gartee hariiroo addunyaa keessatti seeraan deemna moo humnaan deemna waan jiru jira. Tiyoorii lamaan kanaa jira. Tiyoorii humnaan addunyaa keessatti wanni gartee fudhatama qabu humna yoo humna qabaattee mirga hunda qabdaa tiyoorii hedduu jira. Tiyooriin biraa immoo lakkii humna osoo hin ta'iin mooraaliti jira, orderii jira, seerota idil addunyaa kan gartee biyyoonni adda addaa yeroo adda addaatti mallatteessitee ittiin bulaa jettee ofiisiitiif hayyamtee jira. Seerota saniin bultii. Biyyi takka wajjin hariiroon isin uumtu seera sanarratti hundaa'ee deemuu qaba malee akkuma feetetti humna waan qabduuf waan feete guddaa mirga hin qabdu mirginis daangaa qaba. Je'eetii tiyooriin takka akkanatti jechuudha. Tiyoorii lamaan tana keessaa yeroo adda addaatti addunyaan seera addunyaa kana ni himti, ni haafti, seera addunyaa kabajamuu ni jedhanii biyyoonni humna hin qabne yoo lammiilee isaanii irratti yeroo dubbii waa'ee Iraan haasofnu waan kanatti dhufa deemne lammiilee isaanii irra miidhaa fidan jedhanii biyyoonni humna qaban lammiilee hooggantoota biyyoota biraa diimokiraasiin hin jirtu mirga dhala namaa dhiibanii biyya isaanii cunqursanii biyya teenya irratti dhiibbaa biraan irra fidanii jedhanii dhiibbaa irra fiduudhaa jecha biyya takka sodaachisanii yookaan ammoo tarkaanfii waraanatti fudhatanii biyyi takka biyyi laaftuun biyyi gartee diinagdeedhaa fi humna waraanaatii fi baay'ina namaatis haa taatu biyyi gartee gahumsa irree guddoo hin qabne meeshaa waraanaa ammayyaawaa humna waraanaa guddaa diinagdee guddoo hin qabne yoo lammiilee sirratti hoogganaan isii dhiibbaa mirgaa gaggeessee yookaan ammoo gochoota adda addaa raawwatee yakkoota idil addunyaa waan jaamanii jira. Kana sababa godhataniiti biyyoonni gurguddaan kun humna waan qaban jecha tarkaanfii fedhan fudhatanii jechuudha. Yeroo tiyoorii kana keessatti wanni dalagu humna malee seeraa miti jechuudha. Qabnu jechuudha. Ameerikaan tiyoorii lamaan kana keessaa tam fayyadamtii tamiin deemtii yoo jettan yeroo adda addaatti Ameerikaan seerotuma idil addunyaa kan hin mallatteessine qabdi. Maaliif seerri keenyaa, heerri keenyaa fi seeronni keenyaa seera sanii olii eegumsa lammiilee teenyaaf kenna seera san mallatteessuun barbaachisu jechuudha. Ameerikaan imaammanni isiin hordoftu yeroo hundaa'u imaammata humnaa kana. Imaammata isiin qabdu humna waan qabdu jecha faayidaa Ameerikaan first waan jiru imaammanni isiin deemtuun Ameerikaan haa dursitu. Gama diinagdeetiinis, gama nageenyaatiinis, gama hundaanuu faayidaan Ameerikaa haa dursitu imaammata yoo qaban. Imaammata kana eeyyisuudhaaf jecha faayidaa isaanii eeyyisuudhaaf jecha biyyaas weeraruu taate, nama dhuunfaas weeraruu taate, namoota jajjabaadhaas tarkaanfii fudhachuu Sudaan qaban jechuudha. Kana jecha Venezuelaa biyya if dandeessee kan gartee pirezidaantiidhaan bultu biyya sooshaalistiidha. Biyya tana ammaan dura Ameerikaa beesiin dalirraa kan sifatan turanii boodarra immoo fonqolcha mootummaa gaggeeffameen namni gartee biraa aangoorra dhufee namni sunis fonqolfamee mas ka biraa aangoorra dhufee sundee amma maduroo kana jira. Hariiroon jidduu sanatti dinagdeen biyyattii laaffannaan Ameerikaadha wajjin adda jedhan. Yeroo kana biyyi tun maal goote biyyi tun imaammata sooshaalistii hordofti kaampaanii gaaza dalayddu kaampaanii gartee Ameerikaa gurguddootu tuubboo gaazaa gartee biyyi san geeffatee achirraa Ameerikaatti gaaza waraaba yeroo hedduu. Kana mootummaan biyya sanii wanni kun qabeenya keenyaa bifa kanaan hin ta'u jee kaampaaniilee san naashinaalaayis godhee yookaan ammoo konfiskeet godhee jechuudha. Fudhatee qabeenya biyyattiitii jee waan san dhaalee jechuudha. Tiraamp immoo waan san himata jechuudha. Ammaan dura gaaza nurraa fudhatanii jira. Kaampaanii teenya kana godhanii jee himataa jechuudha waan keenya dhabnee jee. Walumaa galatti immoo Ameerikaan waan san gochisiin raawwattee pirezidaantii biyya takkaa qabdee fuutee
biyya namaa dheetee waraanaan jechuun opereeshinii gaggeessitee namoota ajjeeftee eegdotaa fi sibiilii keessaa namoota du'anii jira toora namaa 40 kan du'e gabaas inni tokko ajjeeftee pirezidaanticha fuutee biyya san fiduun akka seera idil addunyaatti fudhatama qabu jechuudha. Ammoo akka humnaatti namni humna qabu wanni fudhatama qabu jechuun hin jiru jechuudha. Wanni inni godhu hundinuu waan fudhatama qabu namni humna qabu. Yoo humna hin qabaanne immoo wanti tokko hundi humna fudhatama qabdu jechuudha. Saniif gama kana yoo ilaalle fudhatama qabu jechuudha akka seera idil addunyaatti wanni Ameerikaan goote. Garuu wanni Ameerikaan gootu immoo isaafuu Tiraampi kana dhugaa Ameerikaan biyya akkam akka taate imaammanis akkam akka ta'e akkamitti akka dareedu garsiisee jechuudha. Venezuelaa Ameerikaan maaliif weerarte? Dhugumatti amma qoricha sammuu namaa adoochuu biyya teenyatti ergaa diraag diilaraa namicha kuni yakka hedduu nurra raawwatee je'eeti mana murtiitti himannaan itti banamte. Lammiilee isaanii lammiilee hedduudha fixee jee ammaaraan tan yeroo haasa'u Tiraampiin. Dhugumatti namoota biyya isaanii keessatti dhumeef biyya Venezuelaa keessatti dhumeef Ameerikaan naateeti moo maaliif dheete waan jiru gabaasni idil addunyaa guutuutti walitti deebi'ee wanni agarsiisu Gaazaa jecha Ameerikaan kadheete jechuudha. Ameerikaan dhiyeenya kana Naayijeeriyaa Gaazaa jala dhoyitee Liibiyaa gaafa dhoyitus Siiriyaa gaafa dhoyitus Iraaq gaafa dhoyitus gaafa Iraaq dhoyitu seera idil addunyaa keessaa wanni isiin dhimboo gootee meeshaa waraanaa gartee tan biyya meeqa balleessuu dandeessu qabanii Sadaam Huseen qabaa itti dhoyite gaafa sababa san harkatti. Garuu sun kijiba taate amma immoo sababa akkasiin qabdu mirga namaatii fi dawaa qoricha adda addaatii biyya teenyatti ergaa jee sababa san godhatee dhaqee jechuudha. Garuu hayyoon dhaqeef Gaazaa akka taate beekamaa jechuudha. Ameerikaan biyyoota risoosii qaban addunyaa hunda deemtee qabeenya san waliin gurgurattee jechuudha. Kun waan gartee gabaasni idil addunyaa guutuu agarsiisu namuutu waan agarsiisu. Waan saniif ragaa ta'u dabalata arraan tana kaampaaniilee hooggantoota kaampaanii Gaazaa hedduudha wajjin Tiraampii waltajjii ta'ee waan san irratti wanni naasee Gaazaa barmiilaa miliyoona 50 biyya san keessaa fudhatee gurgurachuu deemti Ameerikaan. Diilii wajjin godhan. Eega gartee Nikolaas Maaduroo fi yaadinsaa Niiwuork dhufanii hidhaa jiranii booda itti aantu isaatu pirezidaantii yeroodhaa ta'ee bulchuu jira. Jarri sun kanuma isaaf amanamaa Tiraamp akka jedhetti jechuudha. Kanuma isaafis amanamaa jarri sun waan nuti feenu nu godhu jiranii. Hedduu nu kabajanii dura nu kabajuun turre amma immoo akka ajaa'ibaan nu kabajanii sirri nu keessummeessanii waan nuti barbaadu hunda nu godhu jiranii nu guutu jiranii jedhe. Waan isaan godhanii san keessaa tokko Gaazaa barmiilaa miliyoona 50 akka fudhatanii jechuudha. Gaazni san maallaqa yoo deebisan doolaara Ameerikaa biliyoona 4 ta'a torsen tilmaamamaa. Kaampaaniilee Gaazaa yoo dheeyxanii biyya san gartee Gaazaa investi gootanii irratti investi gootan eegumsa keessan nuti itti gaafatamaa sirriitti isin eeynaa jeen Tiraampii. Biyya san dheeyxanii Gaazaa baaftanii gurgurachuu dandeessanii hedduu bu'aa irraa argattanii. Hammaa kana immoo hundumaa fudhata jeeni biyya saniifis hedduu fayyadaa Gaazaa kan gurgurru shee parsantiidhaan hanga tokko saayifisni kanneenaa jee Venezuelaadhaafis. Waan ajaa'ibaa jechuun inni agarsiisu wanna kun. Gaafuma isaan pirezidaantii qaban sanuu shakkii adda addaa jira gabaasa tokko irratti. Osoo masaraa mootummaa san keessatti waan takka dhiinni hin bu'iin bakka biraa dha'anii asii dhufanii pirezidaanticha waraanni dagachisanii jechuudha asii fuudhanii yeroo san keessatti namoota itti gaafatamtoota gaardii san wahiin waatti kannanii waliigaltee jechuun maallaqaan godhanii fi toora nama sadii kan jedhanii gabaasa tokko dubbata. Maallaqa kanneen lammiilee Venezuelaa jechuun warra eeyyidummaa san keessa jiran maatiidhaa fi kanaan sossobanii maallaqas kennanii fi akka gartee bakka pirezidaantichi jiruu fi haalli nageenyaa jiru hunda itti himanii CIA fi Mossad tikaa Ameerikaatii fi Israa'el waliin qindaa'anii opereeshinii san gaggeessanii pirezidaanticha fuudhanii jechuudha. Itti gaafatamaa tikaa mooraadhaa gartee kan gaardii pirezidaanticha san itti aantuun pirezidaantii ta'ammaan ta'e pirezidaantii taate ta'a Venezuelaa tun aangoo irraa haaftee jirti jechuudha. Sababa kanaan. Kanaaf harka keessa naqatanii jiran jechuudha bira san keessa bulchiinsa ammaa kana keessa. Osoo bulchiinsi waan pirezidaantiin isaanii hin godhu jee irratti hidhamee deebanii hammaan tanaa kun akkamitti hayyamee doolaara biliyoona 4 guutuu Gaazaa barmiilaa miliyoona 50 guutuu akkamitti hayyamaniif waan jiru jechuudha. Kanaaf
harka lafa jalaatiin Tiraamp gaafa gartee pirezidaantii jalqabarra waan jee Venezuelaa nu bulchaa jiru. Akkamitti akka bulchan wanni ifatee jirtu garuu ammoo warra ammaan tana bulchuu jiru kana wajjin Tiraamp akka ajaa'ibaatti walitti jechuudha. Itti aanu pirezidaantiiti. Warri jiru kun warra pirezidaantii kaaniif amanamooti. Kanaaf diilii jira jechuudha. Warra maangoo qaban hunda keessaa hoo harka ol keessa kaasanii lafa jalaan waan dalaganii jira jechuudha pirezidaanticha irratti. Saniitu mul'ata oggolaan xiinxallee ni baasa. Kanaaf Ameerikaan wanni itti isa weerartee Venezuelaa weerartee Gaazaa kana qofa fudhachuudhaaf jechuudha biraati miti. Gaazaa hangam takka fudhattanii jenii gaafata riippoortar intarviiyuu miidiyaa wajji godhe. Hin beekamtu yeroo beekamnee fi hanga feenii gurgurannaa waan jiru jechuudha. Yeroo nuti gartee Gaazaa kana achiraa fudhachuudhaaf nu hin beekamtu jedhe. Tiraamp dhiyoo tanaa asoo walii keessatti biyyoota ollaa dhukkubsatoodhaan nu marsee jira. Biyyoota kana hunda pirezidaantiin dhukkubsatoodha. Isaan kana hunda akka gartee Venezuelaa goone kanatti tartiiba qabsiifne jee waan dubbatee jira. Meeksikootii fi Kolombiyaa fi kana adda addaa akka dubbatee jira jechuudha. Giriinlaand illee ni fudhannaa jee Deenmaark eeguutti jirtu nu fudhataa jee biyya sanillee eeguutti. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. China fudhachuu deema yookaan China fi Raashiyaan achirra dhufanii isaan achirra dhufu immoo hin barbaannu ollaa isaanii hin barbaannu. Kanaaf nageenya biyyattiitiif naashinaal sekuriti dhimma nageenya biyya teenyaatti jechaa'u Giriinlaand fudhachuu qabnaa jee biyyuma dandeesseetu sunis Tiraamp akka fedha jechuudha. Kanaaf kanaas gaazuma jecha akka fudhatee himee jira jechuun haasawni nu. Gaaza akka jaabaa qabanii gaaza kana irraa fayyadamuu qabnaa jee nu dhorkanii amma dura nu ari'anii sun ammoo taatu jee jechuudha. Nutu bulchaa jeesan akkasumatti gama hin beekamneen bulchuu jiranii jechuudha. Pirezidaantichi mana murtiirra dhiyaatee pirezidaantiin Nikolaas Maaduroon mana murtiirra dhiyaatee an nama bilisaa nama nagayaati pirezidaantii biyyaatii ammallee pirezidaantii biyyaatii nama uummataan filatan. Inni diktaatara abbaa irreeti. Abbaa irree gartee akka bira dalagu daansii Tiraampitti illee qoosee amma dura Tiraampitti hedduu qoosa harkan kan nu jee didee jechuudha. Impaayera Ameerikaa tanaaf harka kan nu didee beebasaniin harki isaa walitti hidhamee mana murtiitti dhiyaatee jechuudha Ameerikatti. Wanni guddoon gaa biyya tana wanni weerareef akkuma ammaan tana haasoo kanarraa arguu jirtanitti qabeenya uumaa isiin qabdu jechuudha. Wanni kun maal nama hubachiisa? Qabeenyi uumaa tokko qabaattee yoo humna ittiin qabeenya san eegdu horachuu baatte qabeenyi sun diina si bitaa jechuudha. Osoo biyyi tun qabeenya uumaa sanii fayyadamtee yookaan nukulara hidhattu taate biyya takka biyya jabduu hataatu taate Ameerikaan weerartee bifa tanaan facaaftu jechuudha biyya pirezidaantii siiniitu jechuudha. Biyyoonni mana akka Liibiyaa faanu osoo nukulara qabaatanii biyyoonni mana akka Iraaq faanu meeshii waraana ta'e isaan jensan sulaa qabaatanii Ameerikaan akkasii gootu jechuudha. Kanaaf qabeenyi uumaa kun yoo gartee qabeenya beektee itti fayyadamtee humna eegduun qabaachuu baattee diina si bitaa jechuudha. Akka nama daaboo uffatee gartee ganda tokkos deemuutis raawwatanii akkanuma jechuudha. Amma Ameerikaa biratti albuuda qaqqaalii kana yogguu qabaatte biyya feetisii weeraraa jechuudha. Iraanis gaazii qabdii akkuma amma jirutti itti fufna Iraanitti dhufna. Waa'ee Venezuelaa irraa hangana yoo jennee pirezidaantichi mana murtii dhiyaatee jira. Mee waan ta'u hattaan immoo walumaan eeyina. Haala kanaan pirezidaantichi gartee yakka nama ajjeesuutii fi yakka qoricha Ameerikaatti erguudhaanii himatame. Waan ajaa'ibsiisaa ta'uu namicha tokko jira kan gartee qoricha sammuu nama hojjechuu Ameerikaa keessatti ofuudhaan himatamee itti murtaa'ee mana murtiitiin yeroo dheertuudhaaf murtiin dabarte Tiraampi dhiifama godhee fi mana hidhaatti baasuu deema. Osoo qoricha sammuu namaa hojjechuu daldaluudhaaf kan Maaduroo hidhu taate namicha sanii maal dhiifama godhaa jedhaniitti namooti intalaa kaasanii jira jechuudha yaada kaasan. Yoo dhuguma eegumsa lammii Ameerikaa tanaaf qoricha sammuu hojjechuu ittiin fidin ta'etu taate namicha
manni murtii itti murteessan akkamitti dhiifama godhaa fi habira qabu dhiisee jechuudha. Kanaaf deemee dhimmi Venezuelaan ni weerareef dhimmuma Gaazaa fudhatee qabeenya isaanii guurachuudha malee waan diimokiraasii fi waan kana haasawanii miti jechuudha. Kun kana yoo ta'e lammaffaa irratti waa'ee Iraan haa laallu. Iraan dhiyeenya kana mormii hamaatu ka'ee jira. Mormii kanarratti maalirraa ka'ee mormiin kun jennee yoo ilaalle mootummaan Iraanis akkuma biyyoota giddugala ba'aa kana hedduu diimokiraasiin hedduun jirtu. Amma intarneetiin dhumaa hin jiru. Ayatollaa qofaatu intarneeta fayyadama. Namni duraan silkii bakka hundinuu silkiin zeeroo taate duraanis gaafa Iraanii fi Israa'elii fi Iraan wal dhawaa turan san intarneeta dalaguun turre eenyu namichi Eelan Maskii kun Starlink geessee ture. Yeroo sanis haala hamaa ture. Amma duraas Iraan keessatti mootummaa ammaan dura ture Ameerikaa wajjin walitti beestee turan. Adeemsa keessa immoo mootummaan isaan aangoorraa akka fonqolu imaammata Ameerikaatti jijjiiramnaan Ameerikaan akka fonqolu gootee mootummaa san fonqolchitee turte jechuudha. Ammaan tan deebi'ee aangoo qabate kun warra gaafa san fonqole jechuudha. Gaafa deebiin jarri kun aangoo qabatu nama ari'amee ilma gartee mootii duraan Shah jeniini Iraan Ayatullaa Iraan Shah duraanii san ilma isaatu Ameerikaa jira jechuudha mallee ari'amee. Ilmi isaa kun amma Tiraampii walagarraa jechuudha fedhe. Maal jechuu jira yoo biyya tana keessatti mormiin tun itti fuftee mootummaan kun kaabuu taate anaatu aangoo qabataa jeetee Ameerikaa ta'ee afaan qabatee jechuudha. Ilmi Shah duraanii kun. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because that's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. Ayatollaan Khameneidhaan waan jee Tiraampii yoo lammiilee ajjeesuu irratti fuftee si ajjeefna. Amma duraas yoo ajjeesuu barbaanne bakka jiru beeynan ajjeefnachaa ture gaafa Israa'eel wajjin wal lo'an. Ammaan tanaas yoo lammiilee akkanatti ajjeesuu tuufan ammoo akka jabatti dhooyinee si haleellaa. Waraanaan dhooyinaa jechuudha jeetii yaade jechuudha. Akkana jechuun Iraan guudhee maal godhu deema yoo dhahee jechuudha. Iraan guudhees gaazii tuubboo Iraan dhaabbatee hanga Ameerikaatti diriirsuu deema jechuudha. Kun exploitation of resources jechuudha. Resources guurrachuudha malee waan diimokiraasii fi mirga namaa haasawanii miti. Lammiilee Ameerikaatu ICE jenii warri immigreeshinii irratti nama hayyama Ameerikaa jiraachuu hin qabne qabu sun namitti nagaa maqnaa ta'esu ofiisar isaanii tokko dhahee ajjeesee amma gargarii jiran jechuudha. Maqnaatti ariitee jeeti kijiba gabaasan warri ICE fi Tiraampis. Garuu viidiyoon gulaalamee viidiyoo sanarratti namitti maqnaatti ariine. Ofiisartichi numa deemalee qawweedhaan. Kanaaf mirga nama eeguun Ameerikaa faayidaa isii eeggachuudha malee mirga namarra hin kaane. Biyyoota Laatiin Ameerikaa jedhaman biyyoota Ameerikaadhaan marsanii jiran biyyoota gartee Saawuz Ameerikaa kana biyyoota hedduu keessatti mootummaa jijjiiruu jechuudha. Mootummaa tokko buuftee tokko jijjiiruu imaammatuma Ameerikaati. Mootummaa isiin ta'in fakkeenyaaf biyya teenya Itoophiyaa soo fudhatan wanni akkasii nama jirti yeroo hedduu. Harka keessaa qabdi Ameerikaan. Mootummaa isiin ta'in takka fincila isii keessatti kaaftee warra isii bulchuu keessatti kaaftee bakka adda addaatti kaaftee akka gartee dippiloomaasiinis laafiftee waraana laafiftee ikoonoomii laafiftee uffistee yeroo gartee dhaabbatee booda kabiraa fittee bakka buuftee jechuudha. Biyyoota akkasii keessaa biyyoota akka Salvaadoor fa'aa biyyoota Nikaraaguwaa fa'aa biyyoota hedduu akkas gootee namni isiin gara aangootti fiddu immoo nama dimokiraatikaalii elektii ta'ee fa'aa aangoo irraa ariitee fonqolcha irratti taasiftee nama abbaa irree ta'uu bakka buufti. Yookaan immoo maafiyaa fa'aa fiddee aangoo irra taasisuu. Maafiyaa faayidaa isii eegu. Akkana jechuun dimokiraasii silaa taate nama gartee ifaan karaa haqaatiin filatame sana aangoo irra dhiifti malee haqaan filatame aangoo irraa buuftee nama gartee hin filatamin fiddee aangoo irra keessu jechuudha. Kanaaf Ameerikaa biratti dimokiraasii wanni jedhan faayidaa isii eeggachuudha malee dimokiraasii jedhanii wanni gartee tala biraa hedduu hin jirtu jechuudha. Lammiilee isiichitti wayiidee malee faayidaa isii dursaa. Kanaaf lammiilee Iraan taduutuuf rakkattee yaadduutii osoo hin ta'in Ameerikaan gaazii Iraan fudhachuu yookaan immoo humna gartee Middle East keessatti Israa'eel humna nukleeraa taate
Iraan maddii nukulara ta'uu hin qabdu jettee amma duraas nukulara Iraan dhooytee jirti. Ammas akka gartee Iraan hin qabsanetti dha'uu barbaadde jechuudha. Mormuma kanaa eenyu kaasee akkamii kaasee wanni beekamu hin jiru. Wanni gartee gabaasni adda addaa ni ba'a. Amma dura gaafa gartee aangawoota Iraan hedduu ajjeesanii tarkaanfii adda addaa fudhachaa turan gaafa gartee wal dha'uu turan san basaastota dhaabbata xiqqaa Israa'eliitu ture warra gartee isaanii basaasutu hoggansa keessa nageenya keessa bakka adda addaa ture jenna. Ammas warri karaa irra bee mormii tan qindeessu Israa'el ta'uu danda'a, Mosaad ta'uu danda'a, ajantii isaanii ta'uu danda'a, namni beeku hin jiru. Kanaaf wanni amma Iraan keessatti ta'uu jiru kun yoo gartee Iraan mormii tanatti fufanii mootummaan kun laaffatee jeequmsi bal'ate akka gartee ajantii Israa'elis heddummaatu akka Ameerikaan achi keessatti harka galfattu akka gartee Iraan hoftuu gartee biyyoonni bahaa kun akka gartee laaffatanii kufan sababa taati malee gartee mirga uummata Iraan waan eegaatii miti. Faayidaa uummata Iraan waan eegaatii miti. Sababni immoo mormii kana itti godhu jiran diinagdee uummata Iraanii gabbu'e. Waraana kana durallee diinagdeen isaanii laaffattee jirti. Waraana kana booda immoo hedduu diinagdeen isaanii gabbuute. Sababa maaliif gabbuute jennaan maallaqa isaaniitu dibaaluu ta'e. Gatii maallaqni isaanii sharafa maallaqni isaanii guutuudhaan sharafame qabuutu hedduu gabbu'e. Sababa sanii jecha qaaleensi jireenyaa ol ka'e. Humni waa bituudhaa kan maallaqaa kun oguu gabbu'ee wanni takka qaalawaatti himti wanni duraan bitattu. Yeroo kana infileeshiniidha maallaqni kee humni ati qabduu fi wanni ati bituu barbaaddu waliin madaalu qaaleensi jireenyaatu mudata jechuudha. Sarka guddaa dhaqee qaaleensi jireenyaa sani uummanni mormii ba'ee mormuu jira jechuudha. Sababa kanatti mormiin tun kaatee akkanatti deemu jirti. Iraan keessatti mormiin tun ammoo karaa isin deemtu karaa amanaa jechuudha. Kana wajjin wal qabatee dhiyeenya kana tokko dabalataa yoo isin daballee Israa'el Somaalilaandii beekamtii kanniti. Somaalilaandii biyya toora waggaa 30tiif biyya dandeessee taatee biyya Somaalii maddiitti ifii bulchaa jirtu. Maala guddoon si argeessaadha ifii bulchaa jirtu. Garuu biyyoonni addunyaa hedduun beekamtii kannineef Somaalilaandiif akkanumatti bulchiti malee. Ammaan tana Israa'elii kanniteef. Israa'el yeroo kanituuf waan isin asutee jira. Somaalilaandii biyya dimokiraasiitii jetti. Waan sanitti pirezidaantiin yeroodhaan filannoon dimokiraasii ni gaggeeffama. Somaalilaandii keessatti akka ajaa'ibaatti. Garuu kaayyoon Israa'el gooteef maali? Kaayyoon Israa'el gooteef maali? Kaayyoon Israa'el gooteef dhuguma Somaaliin yaaddeeti uummata Islaamaa kana Afrikaa kana Somaalii kana yaaddeeti moo faayidaa dippiloomaasiitiif faayidaa tikhaatii fi nageenyaatiif faayidaa sitti yaaddatteeti. Kun ifa waan jiru jechuudha. Israa'el Islaama Gaazaa keessatti Falastiin keessatti akkasiin godhu jirtu namoonni arga. Lubbuu nama meeqa wareegdee humnaan qabattee biyya san hanga tokko malee parsantii waa xiqqoo malee biyya sii godhattee jirti jechuudha. Biyya namaa fudhattee yeroo dheeraa keessatti turuu waggaa 75 akkana keessatti. Ammaan tana dhuftee dimokiraasii biyya qabdu jettee Somaalilaandii beekamtii kannite. Kun faayidumaan biyyoota Arabaa kan Islaamaa kanaa fi biyyoota Afrikaa kan Islaamaa kan dhiyaatu kana addaan facaasu jechuudha biyyoota Islaamaa kana. Biyyi ammaan tana Somaaliyaa wajji dhaabbatan, Somaaliyaa guddoo wajji dhaabbatan, Somaalilaandii beekamtii akkamii kanniti jenniiti mormuu jiran Israa'el. Yeroo kana keessatti biyyoonni Israa'el deeggaran Somaaliyaa wajji wal dhaban. Biyyoonni Somaaliyaa deeggaran Israa'elii fi Somaalilaandii wajji wal dhaban. Somaaliin bakka lama baatee jechuudha. Duraan biyya taatee jirti. Somaaliyaa osoo hin ta'in biyyoonni deeggarsa Somaalilaandii deeggaran Somaaliyaa wajji wal dhaban. Kana hedduutti isaan kun Islaama ta'uu wajjin Israa'el harka keessa galfattee humna waraana si'ammaas Somaalilaandii keessa hawwisiiftuu yoo taate gaafa Afrikaa kana keessaa bu'uuma Afrikaa baa kana akka feete qabachuu dandeessee jechuudha. Waan kana wajjin wantoota tokko jira. Ammaan dura bara Haile Sillaasee keessa uummanni gaafa dura Yahudaan gartee Jarmanii Awurooppaa keessaa bakka dhabdee bakka qubseen dhabanii gaafa Jarmanitti Adolf Hitler fixan san bakka qubseen barbaadaa jecha Harar qaalimanii turan. Harar qaalimanii Hararii fi Somaalilaandii kanatti karaa kana qubatanii galaana diimaa kanatti illee gartee dhiyaachuudhaaf karaa kanaa wayyajanii qaalimanii waraqaa erganii turan. Waraqaa sana Haile Sillaaseen Rastafariin gaafa san dideeti hin taatu jedhee jechuudha. Ammaan tana immoo asiinis ta'uchiinis dhufanii Somaalilaandii keessa qubatan
waan san deeffachuun yaadanii garuu ammas baay'ee harkatanii jiranii ammoo yeroo waan san fedhiin hawwiin hin qoomtu jedhanii hawwii san ni qabanii jedhanii namoota kakaasuu jira. Hawwii san qabaachuu osoo hin ta'in Israa'el kaartaan isiin deemtuun addunyaa irratti biyyoota hedduu fudhata kaartaan isiin deemtu. Itoophiyaa hunda akka gahu Ijipti fudhatee biyya hedduu fudhatee ammumaan tanaa jechuun waan kana yeroo hedduu namoonni xiinxala daangaatiif waa'ee siyaasaa kaasan yeroo hedduutti dhiyeessan jechuudha. Kanaaf Israa'el beekamtii Somaalilaandii kan nuumisi faayidaa isiitiif Islaamaa fi uummata adda facaaftee imaammata isii kagartee olaantummaa Yahudaa san lafa qabsiisuudha malee waan Somaalilaandii fayyaduu qabdu jechuudha. Ammoo siyaasatti gulaaltu Somaalilaandii beekamtii argachuun isiidhaaf faayidaa qabdi. Somaalilaandii dheengadduun beekamtii Israa'el argattee dhiyoo tana waan jettee Venezuelaa Nikolaas Maaduroo fuudhanii mana hidhaa geessuu san sirriidha jettee deeggarte. Dheengaddumaan qofattee beekamtii argattee waan ajaa'ibaati dubbiin sanis namoonni hedduun Venezuelaa deebisaa kan ta'eef jirti namoonni hedduun dubbachuu jiranii. Kanumaan jiru qabatee ammas Taayiwaanis dhiyoo tana mootummaan Itoophiyaa waan dubbatee jira. Taayiwaan imaammata akka Somaalilaandii kanatti Taayiwaanis Chaayinaa alaa bahuudhaaf waggaa dheeraadhaaf ifiin bulchuu jirti. Yeroo hedduutti shaakala waraanaa fa'aa gooti Chaayinaan achitti hedduu sodaachifti. Ameerikaan ammoo Taayiwaan deeggarti. Yeroo adda addaatti rakkoo kaa'ee jechuudha. Wal gaarreffannaa guddaa jira. Chaayinaan imaammanni isii imaammata Chaayinaa takkitti jettu. Chaayinaan biyya takka imaammata juun deemti. Taayiwaan ammoo ibsa hin jiran jetti. Kanatti hedduu Sudaan uumti. Ameerikaan hedduu gargaarti. Amma dura namittiin afayaayin paarlaamaa Ameerikaadha. Nansi Pelosi dhayitee turte Taayiwaan. Toroo galamas dura. Hedduu jabeessin jechuun maal jennaan funyaan Chaayinaa jala waan jirtuuf Chaayinaa keessa waan jirtu jecha imaammata isaanii kan nageenyaatiif waan adda addaatiif hedduu isaanii gaariidha jechuudha jala dhiyaatanii. Sanii Itoophiyaan imaammata Chaayinaa takkitti deeggarraa itti haaraan dubbannaan Taayiwaan deebisaa kannete wanni sun sirrii miti sirraa bu'aa baay'attee jechuudha. Somaalilaandii warra jiru imbaasii Somaalilaandii irraa qabdiinsaa isitu kas deebisaa kannee jechuudha. Addunyaa xiinxala adda addaatu wantoota kan keessaa dhimmoota ammas hin qabne kan Israa'elii fi asiin kaasan kana garam deemu jirti jedhanii waa'ee kanarratti Jawaaris dhiyoo sana gaafatanii turanii BBC'n deeggarta gaafatee xiinxala bal'aa bareedaa kannee xiinxala sana namoonni daawwadhaadha. Xiinxala bareedaa ajaa'ibaati. Olaantummaa akkam akka barbaadan biyyoonni Arabaa kunis Saawudiin olaantummaa akkam akka barbaaddu Yuunaayitid Arab Emirates warri Dubaayii kun olaantummaa akkam akka barbaadanii Itoophiyaan kana keessaa kam qabattee kam gadhiiftee kam jirti waan jirus ammumaa Somaalilaandii kana beekamtiin kan ta'e kennitu. Keenyaa fi Itoophiyaan waan Somaalilaandii Israa'el beekamtii kan duratti waan takkan dubbanne caaljiran. Maaliif yoo gartee Israa'el deeggaran Somaalilaandii akkachuu qabdi jaan Somaalee wajjin wal dhabanii yoommoo niis morman biyyoonni biraa hedduun ni mormanii yoo morman Israa'el wajjin wal dhaban kanaa achi calqin jechuudha. Tooftaadhaaf. Garuu ammaan dura Itoophiyaan gaafa galaana nuu kana diyyaan takka memorandum of understanding walii mallatteessanii Somaalilaandiif waliigaltee walii mallatteessanii turan. Fedhii beekamtii kan ofii qabdi Itoophiyaan garuu Israa'el sodattee Somaaliyaa wajjin araara dhiyoo tana Turkiitti waan godhanii jecha yoo gartee beekamtii kana deemtee araara sanii fashala. Waliigaltee waliin turan jechuudha. Kanaaf bakka sanii dhaabdee gaafa san galaana harkannee jenneeti gammadee namni guutuun gaafa sanillee hedduu gammadu ture baga gammaddan jedhan odummaan akkatti gabaabamtee gaafa san baga gammaddanii abiyyi akkatti himee baga gammaddan jee muujiin seera. Garuu boodarra wala san akkasumatti haftee manguddummaa meeqaan Turkiin gidduu seentee Somaaliyaa fi Itoophiyaa wal taraastee jechuudha. Kanaaf amma beekamtii kana yoo kannan waan saniitu ta'a jechuudha araara saniitu bakka itti ta'a. Kanaaf xiyyatti ta'a jechuudha. Gamanumaan xiinxala Ameerikaan hoggaa gartee Venezuelaa dhiitee pirezidaantii fuutee kana gootu yoo amma fakkeenyaaf Chaayinaan Beejingii namicha Taayiwaan san fuutee fiddee Beejing keessee Taayiwaan abjee deebistee hoo warra jiru yaada kaasuu jira jechuudha. Maaliif Ameerikaan waan fete gootee yoo Puutiin Zelenskii fuudhee Mooskoo geessee achitti gartee mana murtiitti dhiyeessee hoo dhaddacha dhaabee
jee warra kaasu jira jechuudha. Raashiyaa kun jechuudha. Namoonni tokko jara keenya Itoophiyaa kun jiran tokko gaafa Ameerikaan dheettee Venezuelaadhaan wanta fuutu biyyi kunoo dhaqee maaliif Isaayyaas fuudheen dhufnee warra jiru ture. Isaayyaas dhaqee maaliif hin finnee wanni hin finnee wanni biraan jirtu humnuma feeti malee humnuma laboo taate malee isallee gaafannee an akka Isaayyaatti wani ilaalu yoo humna qabaatte akkuma jenne biyya addunyaa keessatti seera addunyaatti buluu dhabuudhaaf wanni si barbaachisu humna. Maaliif humni fi seera taate jechuudha ogusan. Humna sirnatee jira amma. Yoo humna san hin qabaanne immoo biyya keessaa fi faannoodhaa fi xiinxala jawaa kan irratti sunna kun ifa faannoo wajjin aabaa wajjin waraana obootii wajjin wallawaa TPLF wajjin walii gaarreenfachaa gama afaan kanaan lolli banamee jira humna bilisa baasaa afaan wajjin jechuudha. Kun hundi osoo jiru biyya keessa akkamitti dheeyitee Eertiraa isaan dhoofta. Gama kabaan biraa jira jechuudha. Qindoomina Shaabiyaadhaa fi Eertiraatii fi Shaabiyaa kan Eertiraa kanaa fi TPLF fi faannoo hundi qindoomina uumanii jiran. Ibin Affaar keessaa humna nageenya dhiyootaan fudhatee hanga tokko nama fudhatee Eertiraa dhaqee jira. Lola hunda banee jira. Isaan sanillee qindoomuu danda'an. Kanaaf gama kamiin dheeyitee Eertiraa Isaayyaas fuutee dhufuu dandeessaa jechuudha. Isaayyaas fuutee dhufuu kan dandeessu akkuma biyyi gaafa kan dhaqesanitti karaa nagaatiin fiddee dhufuu dandeessi malee ni ulfaatti jechuudha. Laaftuu tanan taatu akka Ameerikaa sanatti maaliif irree feeti jechuudha. Kanaaf odeeffannoon har'aaf walitti qindeeffannee gartee miidiyaalee addunyaa adda addaa hordofnee akka nu fakkaatetti walitti qindeessinee isiniif dhiyeessine kanuma fakkaata. Fuulduratti illee torbanitti illee taatu odeeffannoolee addunyaa jiran kan isin geenyu ta'a tokko qabannee yeroo biraatti immoo odeeffannoo biyya keessattis kophaatti qabannee kan isin dhiyeessinu ta'a. Har'aaf waan nu hordoftaniif hedduu galatoomaadha. Viidiyoo keenya kana like share godhaadha. Chaanala keenya subscribe godhaadha. Namoonni subscribe godhin chaanala kana share godhuudhaan gamoon taanu mirraa badhaas jenna hedduu galatoomaa.